raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri dilbataa baatiin caamsaa bultii 19 barri bara 2019 harka fuunee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Sagantaa keenya guyyaa har'aaf kurfii qindeeffanna keessaa odeeffannoolee gaggabaaboo isinitti himuun sagantaa keenya aanfannaa turtiin keessan hagadhumaatti nufaanaa ta'uun afeerraa keenya. Sanbata kaleessaa dargaggoon Oromoo Indiriis Dirribaa jedhamu konyaa Qellem Wallaggaa hona Anfilloo keessatti raayyaa ittisaa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin Oromoota Maccaatti bobbaafamaniin ajjeefamuu fi Oromoonni danuunis achuma aanaa Anfilloo keessatti dhaanamuu warri kaanis achi buuteen dhabamsiifamuu odeeffannoo maddeen keenya gamasiirraa arganneen beekuun danda'ameera. Bifuma wal fakkaatuun Oromoonni konyaa Qellem Wallaggaa onoota garaagaraa keessa jiraatan raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaan dhaanamaa jiru achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa jira. Qabeenyi Oromoos raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyi itti bobbaaseen mancaafamaa akka jiru ta'u odeeffannoo maddeen keenya qabatamoo gamasiirraa arganneen beekuun yoo danda'amu. Gochaan akkanaa kunis kan inni raawwataa jiru lixa Oromiyaa keessatti qofa osoo hin taane kibba Oromiyaadhaa godina Gujiif Booranaa keessattis bifuma wal fakkaatuun qabeenyi Oromoo manca'aa jira. Lubbuun Oromoo raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaan dhabama taasifamaa jira. Yeroo kana raawwatanittis tajaajiloonni kanneen akka humna ibsaa, intarneetaa fi neetwoorkii bilbilaadhaa kibbaaf lixa Oromiyaa irraa muramuudhaan ilmaan Oromoo obbaafamaa jiru. Kanas kan isaan raawwataniif duguuggaan sanyii isaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kun akka gadi hin baanee fi uummannii fi waraanni bilisummaa Oromoo akka odeeffannoo waliin jijjiirreef itti yaadamee kan raawwataa jiru ta'uun beekameera. Tarkaanfilee ammeenyaa raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaan tibbana raawwataman keessaa kan akkaan nama gaddisiisuu fi Oromoon raayyaa Impaayera Itiyoophiyaa kanaan agam obba'aa jira. Oromoonis agam quba ol qaba. Kan nama jechisiisu kan konyaa Gujii ba'aa hona Hagaawaayyuu jedhamu keessatti raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaan uummata Oromoo irratti raawwatee fi tarkaanfii ammeenyaa raayyaan ittisaa hona Hagaawaayyuu keessatti fudhatan kanaanis magaalonni xixiqqaan hona Hagaawaayyuu keessatti argaman 2 guutummaatti kan manca'an ta'uun yoo xiqqaate manneen Oromootaa 100 lakkaayaman gubachuu, qabeenyi saamamuu fi yeroo ammaattis Oromoonni hona sanirraa buqqa'an waan nyaatan hin qaban, waan dhugan hin qaban, uffannaa malees akkasittiin raasaa keessatti faca'anii gidiraa garaagaraaf saaxilamanii kan jiran ta'uusaa kan nutti hime. Oromtichi hona Hagaawaayyuu irraa odeeffanneef kan qabeenyi isaas raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaan mancaafamuu dubbatu haala waliigalaa tarkaanfii ammeenyaa raayyaa ittisa biyyaan Oromoota Gujii irratti raawwate akka taanu kanatti dubbataa itti dhiyaadha. Anis jiraatuma Aanawaayyuu magaalaa Boolee jedhamu ganda Burii Jasaraati. Iddoo addaa isaa Boolee jedhama. Orofaa xiqqaa bakka shatii yookaan ammoo warqee itti qotisaniif jiraatanii guyyaa isaa yaadachuu baadhus naannoo bultii 20 ta'a. Guyyaa sana ganama kan raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan 50 ol ta'anii ganamaan dhufanii magaala seenanii uummata yaasanii bahaa jedhaniiti magaalumatti bidda kaa'anii jechuun mana jireenya namaatitti. Magaala Boolee jedhamtu kanatti gaa? Magaala xiqqoo Boolee jedhamtu sani
mana namni keessa jiraatu naannoo mana 56 akka ta'u qabeenya guutuu wajjin gubanii mana tokko fa'aa beelada re'ee keessa jirtu ibiddaan gubanii uummata achirraa buqqisanii akkuma jirutti meeshaalee namni itti fayyadamu kan jireenyaa meeshaalee warqii ittiin baasan paampii bishaanii maashina warqii ittiin madaalan mallaqa sanduuqaan jiru akkuma jirutti wanta qabeenya jedhame waan ammana jedhamu walitti qabanii ibiddaan gubanii. Tole. Anis jiraata naannoo suniitii albuuda qotannee of jiraachifnaa maatii keenya mana keessaa baasanii motora bishaanii fi qarshii 86,500 akkuma saaxinii yookaan kaazinaan jiruun walitti qabanii kaan saamanii kaan gubanii ibiddaan barbadeessanii jechuudha. Magaala xiqqaa ganda sana keessa jiru keessatti manni qorqoorroos ta'ee kan waaroo jiru tokkollee hin nafne jechuudha ibiddaan barbadaa'ee sababni waan kana godhaniif maali yeroo nuti jennee gaafannu waraanni bilisummaa Oromoo asii nyaachistanii asii qallabdanii as keessa jiranii dahannoo asii godhatanii jedhanii kanumaa isaanii jechuudha. Egaati kanaan duras godinuma Gujii Ba'aa keessatti ganda tokko guutuu gubaniiru naannoon sun ammoo naannoo kanaan dura waldaan dubartoota Tigraay irraa warqee baafataa turanii jedhama. Kanas ammoo Oromoo irraa buqqisaniitu ofii oolfatuudhaaf itti akkas tolchan jedhama. Meeshaa kana akkamittiin ilaaltu? Kuni dhugaadha. Kan waan biraa woboo sababeeffatanii malee wanni saamicha raawwatanii naamusa waraanummaa kan hin qabne waraanni raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhu dhufee uummata nagaa qotatee bulu kan jireenya ofii geggeessu kan siyaasa irraa walaba ta'e kan maalummaa wobootuu hin beekne uummata fayyaalessa akkanuma itti ka'anii saamicha irra raawwatanii jechuudha. Saamicha dhuunfaati kun ofii isaaniiti of ijaarrachuudhaaf malee woboon achi keessa jiraateetiin miti. Woboon bakka jireenya isaa qabaa bosona keessa irra jira magaala keessaa wanni inni hojjetu hin jiru jechuudha. Egaa amma akkuma waliigalaatti Oromoonni achirraati buqqa'anii qabeenya isaanii dhaban kun eessa jiru? Agam immoo taa'amee maatii meeqa kan achi buqqee lakkoofsaan tarii agam ta'a? Achi qofaa miti beeki naannoo san kiiloomeetira 2 ka jiru Cirrii magaala jedhamtullee mana naannoo 16 gubanii sunillee. Magaala kam jettan magaala Cirrii? Cirrii. Tole. Kun hundi boolee dabalatee Cirrii dabalatee bahee bosona jira jechuudha. Ala jira. Kan wayyaa ofirraa hin qabne, kan quunxaa tokko uffatee akkasii bahe, kan kophee ofirraa hin qabne hin jira. Uummanni kun rakkatu jira. Gargaarsa hin arganne, miidiyaan tokko hin dubbisne quban qabu. Akkanuma bosona keessa jirraa jechuudha. Baanee mana hin qabnu maatii keenya waliin jireenya hamaa rakkin gadadoo hamtuu hiyyummaa hamtuu keessa jirraa jechuudha. Meeshaa itti fayyadamnu maallaqni wanti nuti nyaannu hin jirru jechuudha. Uummata naannoo abbiyaa keessa jiru tokko tokkotu nu gargaaru jira. Kanaan ala wanti nuti arganne yookaan qaamni nu dubbisee gargaarsa nu godhe hin jiru. Kan nu saamee mana nurra gubee nu balleessee nu buqqise malee addunyaan quba nu qabdu jechuudha. Rakkoo hammaata hammana jedhamne keessa jira. Maatii mana 56 jechuun nama dhiyaatu miti nama lakkoofsa facaa ta'e. Hayyee warri godinaatti waan iyyattan jira warra immoo OPDO ODP ofiin jedhu kan waan isin gaafatan qabu. Durayyuu qabatamaadhaan raayyaa ittisa biyyaa san dura deemee fidee kan dhufee caasaa OPDO yookaan mootummaa ofiin jedhudha. Isatu qabatee bakka isaa itti akeekee himee dhufee nu fichisiise caasuma OPDO mootummichumatu tolche nu qaama nu miidhe tokko deebinee miidhaa keenya maal jenneetti mannaan nu hidhanii sodaachisa jira wantoota adda addaatti jira lubbuu keenyaafuu sodaannaa jechuudha. Egaa amma qabeenyuma gubanii achitti si lakkisammoo raayyaan ittisaa kun achi buufateetu achi ture. Oromoonni guyyaa qabeenyi isaanii irraa gubate achitti ajjeefamanoo jiru. Namoota 4 qabanii hidhanii deemanii nariini namoonni yeroo sanitti ajjeefaman jiru jechuudha. Isaanillee sa'aatii gabaabaa sun malee achi keessan turre achi barbadeessanii buqqaa naannoo kanatti hin deebina badaasii jedhanii uummata sodaachisanii achi deemanii malee wanti godhame hin jiru jechuudha. Warra guyyaa san hidhaman Oromoota 4 sana maqaadhaan beektu. Ammatti maqaa isaanii qaabachuu baadhullee namoota 4 kan irriitii jechuun booleetii miti amma jiraata booleeti. Kan biroo ammoo namoota maqaa isii dha'uu danda'u qabeenyi isaanii saamamee kan loon isaanii saamamee jira. Nama tokko amma fakkeenyaaf loon 40 ree naannoo 45 qabeenyi motorpaampii bishaanii 10 oltu warqii giraama 15 oltu wantoota kana irraa saamamee jechuun ollaa kiyya. Eenyu amma namni kun? Hussein Taaddasaa jedhama. Na biraan jiranii malee gargar facaanee namuu akka fira biratti naannoo Gujii dhihaatitti kabaqatee jira. Gujii bahaa kana keessa baadiyyaa keessa uummata firaa biratti kan deemee jira. Haala kanaan faffacaanee jireenya hamaa keessa jirra jechuudha. Akkuma waliigalaatti mee Oromoonni godina Gujii Ba'aaf lixaa keessa jiran maal keessa jiru isinoo dhaamsa akkamii dhaammattu Oromoo guutuutti? Rakkinni kun tureera bubbuleera gara waggaa tokkollee gahaa. Maqaan ittiin uummata kana sodaachisanii ittiin uummata kana cabsanii miidhaa mana jedhamne kana irraan gahan maqaa waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana of danda'ee waraana uummata Oromoo bakka bu'uudha malee kan godina kana lamaanii miti.
Kanaaf miidhaan amma ga'e kun miidhaa sanyii duguuggaati, miidhaa jibbiinsaati, miidhaa mootummaan biyya bulchu tokko namarratti raawwanneedha jechuudha. Mootummaan biyya bulchu lafa duwwaan bulchu nama bulcha. Uummata isaa bulcha jechuudha. Uummata isaatiin filatamee achi ta'a waan ta'eef kun ammoo miidhaa garjabeenyummaa gocha duguuggiiti, gocha badiiti, gocha shororkeessummaati jechuudha. Miidhaan mana hin jedhamne baay'ee nama dhagamaa, baay'ee nama gaddisiisaa. Oromoon keessattuu godina Gujii lamaan keessa rakkina guddoo keessa jira. Waraanaan bulu jira. Waraanni kun miidhaa guddoo jajjabduu amma hin jedhamne nurra geesseera. Miidhaa diinagdee, miidhaa siyaasaa, miidhaa xiisammuu kan uummata hundarra geesse waan ta'eef ka'ee bakka isaa barbaachisu galuu qabaadha. Fedha uummataatiin dhufni durallee fedha caasaa mootummaa biyya bulchuutiin. Kanaaf waraanni kun nurraa ka'uu qabu. Waraanni kun irraa ka'ee daangaa isaatti deemuu qaba. Uummanni bilisaan qabeenya isaatiif biyya isaarra nagaan jiraachuu qabaadha. Wanni akka uummataatti illee dhaammanni. Egaa amma waraanni kun kibba Oromiyaa godina Gujii lamaaniif Boorana qofa miidhaa hin jiru. Oromoota Maccaa Kara Lixa Oromiyaa kana godina Wallaggaa afranuu akkuma Gujii fi Boorana obbaasaa jiru. Dur Oromoon guutuu walii dirmata, amma dirmannaan sun hin jiru. Mee Oromoon akka duriitti akka walii dirmatuu fi Oromoota kibba Oromiyaaf lixaadhumaa jiran kanaaf akka Oromoon sagalee ta'uuf maal jettu? Oromoonni naannoo garbiraa jiran goleelee Oromiyaa hunda irratti wal fakkeennaan ta'utti hin jiru jechuudha. Naannoon tokko rafee naannoon tokko socho'u jira. Kanaafuu Oromoonni naannoo golee Oromiyaa biroo jiran kan lixaa fi kan kibba Oromiyaa jiranii ala warroonni jiran warra kanaaf sagalee ta'uu qabanii gadi bahanii tokkummaan mootummaa dura dhaabachuu qabanii hiriira qindeessanii wantoota kan nurraa buusuu qabanii jechuudha. Mootummaa kan ofirra tursiisullee ofirraa kaasuu danda'ullee uummata waan ta'eef uummanni dhiibbaa gochuu qaba. Sagalee tokkoon Gujii, Booranaa, Wallagga, Shawaa, Arsii osoo hin jedhin naannoo hunda haala wal fakkaateen rakkina Oromoota dhiyaatiif Oromoota kibbaa keessa jiran kana hubachuu qaba jechuudha. Foonii dhiigaa akkuma Oromoon jedhu walii birmachuu qabanii, walii dhiiguu qabanii, walii quuqamuu qabanii, rakkina nuti keessa jirru arguu qabanii, hubachuu qabanii, uummanni keenya sagalee nu ta'e addunyaa beeksisee miidhaan kun akka nurraa godhuuf dhiibbaa gochuun barbaachisaadha yaada jedhu qabu. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu kan amma dhagaa ooltan kan Oromticha Gujii hona aagaa waayuurraa duguuggaa sanyii fi mancaafama qabeenyaa raayyaa ittisa impaayera Itiyoophiyaan Oromoota hona aagaa waayuu keessa jiraatan irratti raawwate ilaalchifne kan odeeffanneedha. Akkuma Oromticharraa dhageessan magaalonni xixiqqaan hona aagaa waayuu keessatti argaman lama guutummaatti raayyaa ittisa impaayera Itiyoophiyaan mancaafamuu qabeenyi Oromootaa saamamuuf yeroo ammaatti Oromoonni raayyaa ittisa impaayera Itiyoophiyaan mannii fi qabeenyi isaanii guutuutti irraa gubate raasaatti baqatuun gidirfamaa kan jiran ta'uudha kan dhageenye. Kun akkuma jirtu ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo Koonyaa Gujii ba'aa keessa socho'u waraana goolessituu mootummaa kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaadhaa Koloneel Abiyyiin hoogganamuun ilmaan Oromoo irratti bobbaafamanii ajjeesaaf qabeenya isaa mancaasaa jiran kana caamsaa guyyaa 17 bara 2019tti achuma hona aagaa waayuu ganda burii ejersaa bakka addaa waddeessa jedhamutti raayyaa ittisa impaayera Itiyoophiyaa irratti lola banuudhaan lola sa'a tokkoof deeme keessatti raayyaa ittisa impaayera Itiyoophiyaa 9 battala ajjeesuun 7 maduu taasisee raayyaan impaayera Itiyoophiyaadhaa uummata Oromoo gidirsaa jiran kan lubbuun afan ammoo gandeen baadiyaa hona sanii keessa faca'anii hooboo baqataa kan jiran ta'uu gabaasa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarraa arganneen beekuun danda'ameera. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo Koonyaa Gujii lixaa keessa socho'us loltoota mootummaa kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaa ilmaan Oromoodhaa obbaasaa jiraniif qabeenya isaa mancaasaa jiran walitti fufiinsaan kan aleelaa jiruu fi injifannoo boonsaas kan galmeessaa jiru ta'uu odeeffannoo maddeen qabatamoo irraa arganneen beekuun danda'ameera. Isa kanas kallattiin bilbilee odeeffannee sin dhageessisuuf yaaliin taasifne sababa rakkoo neetwoorkii bilbilaa nu mudateen hin milkoofne. Akkuma arganneen kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata caamsaa 19 bara 2019tti kan isan waliin jiru ani xiiqii dhugaasaatii kanatti aansuudhaan ammoo gara lixa Oromiyaatti bilbiluudhaan hona gimbiirraa odeeffannoo guutuu tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaadhaa loltoota kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaa irratti gidduu kana fudhataa jiruu fi iraarfama loltoonni kunuunfataan impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin Oromoota Maccaatti bobbaafamanii jiran ilmaan Oromoo irraan ga'aa jiru. Ilaalchifne odeeffannoo guutuu arganne sin dhageessifna. Oromtichi Maccaas haala waliigalaa akka taanu kanatti nutti himuun dubbii isaa anfataa ammas turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya.
walumaa galatti neetwoorkiin lixa wallaggaa kana keessatti guutummaatti cufameera. Akkasumas illee ibsaan yoo ganama dhufee galgala hin jiru, halkan hin jiru, yoo halkan dhufe immoo ganama hin jiru. Akkasumas konneekshiniin tokko guutummaatti cufamee jira jechuudha. Tarkaanfii baay'een isa immoo ta'ee jira. Bu'iinsi baay'een kan godhamaa jirudha naannoo Dongoroo, Najjoo akkasumas immoo Abbaa Seenaa irratti illee. Abbaa Seenaa irratti kan barbadaa'e naannoo nama 64dha. Naannoo Oraalii 2dha kan guutummaatti barbadaa'e jechuudha. Kana malees immoo Dongoroo Arroojii iddoo jedhamuttidha kan tarkaanfii boboon fudhate. Isaanis immoo guutummaatti kan isaaniin barbadeessanii fi tarkaanfii baay'ee nama gammachiisuu fi baay'ee bareedaa kan ta'edha jechuudha iddoo sana irratti kan fudhatan. Kan nama gaddisiisu yoo jiraate garuu naannoo Arroojii keessatti qonnaan bulaa qonnaan qotatu kan boboo gargaaru jechuudha. Lafa qonnaa keessatti rukutuudhaan kan ajjeesanidha jechuudha. Maqala Najjoo fi Dongoroo gidduutti kan argamudha jechuudha Arroojiin. Kan nama gaddisiisu namni horii isaa keessatti rukutame kun uummati fuudhee gara mana qorichaatti isa Dongorootti gaafa geessu duukaa bu'uudhaanii gara nama 10 ta'an immoo qabanii fuudhanii guyyaa 3 Qeebicha hamaa ergiirraan gaaniin booddee fidanii gara mana isaaniitti kan deebisanidha jechuudha. Namoota yaalamsaa fi nama sana fuudhanii gara kiliinikaa geessan qaluudhaaf illee isaan gamoo isaanii irra kaa'anii yeroo isaan walii isaaniillee ittiin wal lolanidha jechuudha. Dararaa gurguddaa akkasii uummatarraan kan ga'anidha jechuudha yeroo sanatti. Egaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa koloneel Abiyyi kun kan gara Maccaatti gad dhufu deebi'aa hin jiru. Haa ta'uti ammas immoo humna dabalataatu geeffamaa jiraadha kan jedhamu. Isa kanoomee maal quba qabdu? Waraanni seena jedhaman kunoo kallattii kamirra kan inni bobba'e honoota Maccaa kana keessa? Nagaan waraanni isaanii inni mana ta'u yookaan immoo humna dabalataa hammataa jiran haa ta'u hin beekne malee sireeffiidhaan guutummaatti Oraalee keessatti guutuu iddoo taa'ellee kan hin qabaanne baay'inaan gara gadiitti kan bobbaafamaa jiran jechuudha. Amma yeroo kanatti Dongoroo keessas qubatanii jiru, Najjoo keessas, Mandii keessas akkasumas immoo naannoo ona Biilaa kana keessatti kan naanna'anii jiranidha. Beegii kana keessallee guutummaatti naanna'anii kan qabatan Abbaa Seenaa kanallee kaampii ijaarrachuudhaanii caakkaa keessa kan dhokatanii socho'aa jiranidha jechuudha yeroo kana obbo Adamsuudhaaf. Naannoo Abbaa Seenaa kana ganda Oromoonni kaaba Oromiyaa gara Wallootti dhufan qubatan bakka qubannaa Walloo kan jedhamutu jira. Iddoo sanatti ammas shamarran Oromoo hawwan Oromoo gudeeduun itti bufee jira. Manas immoo gubaa jiru jedhama. Isa kanoo maal quba qabdu laata? Kun waan baay'ee sirriidha. Guutummaatti kan raawwataa jiranidha. Dongoroo keessatti illee shamarran baay'inaan fudhatanii kan deeman dubartoota namaa kan deedaa jiran akkasumas immoo naannoo Walloo iddoo jedhamu. Mandara keessa qubachuudhaanii mandara keessatti dubartoota baay'ee irratti yookaan ijoollee durbaa shamarran irratti miidhaa kan geggeessaa jiranidha. Iddoo sana mandara walakkaadha, uummata walakkaadha kan isaan ta'anii. Uummati naannoo sanaas immoo halkan gara itti socho'u illee hin qabu. Sa'aatii 12 booddee inni manaa gadi ba'uu hin danda'u. Warra humna qaban ijoollee isaanii iddoo sana baafatanii gara magaalaa gurguddaatti kan isaan gashatan. Warra humna hin qabne garuu iddoo sana ta'anii ijoollee durbaa sana irratti immoo mursoo barbaadan irratti kan fudhataa jiranidha jechuudha. Baay'inaan ijoollee karaa ta'anii buna danfisanidha kan isaan fuudhanii deeman. Amma gochaan akkasii kun godina Gujii Ba'aa, Gujii Lixaa akkasumas Boorana keessattis bifuma wal fakkaatuun itti fufeetii jira. Oromoon kutaa kabiraadhaa callisee dhuma walirratti ilaalaa jira. Akka waliigalaatti maal jettaneetu Oromoof dhaamsa attamii qabda? Guutummaatti kun kan raawwataa jiru lammii Oromoo irratti maleessa lammii Amaaraa yookaan Dabuub yookaan immoo lammii Tigree irratti shamarran keenya gudeedamaa jiru. Dargaggoon keenya garatti manaa gadi ba'ee dhaqee hojjetatee qabaa jira. Qonnaan bulaan keenya qonnaa keessatti akka arge ajjeefamaa jira. Kan kabajamuun irra jirte haati nama salphachaa jirti. Kanaaf walumaa galatti qabsoon kun bifa duwwaa irratti osoo hin taane guutummaa Oromiyaa keessatti finiinuu qaba. Oromoon lixaa fi naannoo Gujii kana qofa utuu hin taane guutummaattiidha Oromiyaan jechuudha. Kanaaf namoonni yookaan immoo biyyoonni biraa immoo wanta kana akka laayyootti ilaalanii jiruutu naannoo lixaa dhufanii ija isaaniitiin arganii dararaa uummatarraan ga'anii namni guyyaa tokko mana keessa taa'u tokkollee hin jiru jechuudha. Lammii ofii irrattidha kan dararaan kun geggeeffamaa jiru. Sababii kana ta'eef yeroo biyyi biraa rafu waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Kanaaf guutummaan wanta ta'aa jiru kana hordoffii guddaadhaan ilaalee dammaqee karaa jiruun yookaan immoo lafa jiru hundumaan boboo simatee tarkaanfiitti itti fufamuu qabaa jechuudha. Dhugaadhumatti egaa Oromootichi Maccaadhaa odeeffannoo gamas jiru karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo waan dhageessifteef guddoon si galatoomfadha. Anis dhaamsa kee uummata Oromoon siifan ga'a horii bulii. Ayyee sani soraa bulaa galatooma. Arfaasaa rooba cabbii bakka kan dacheeraasee.
amsa bajji baqaqsu usar bitatararani bakkalcha biiftu baatu calaqqee walabummaa hurjii qara soddoma ayyoomuu hin qabdu dorgoma tokkummaan keenya cimee kan nun beekne nu barii wanni diina ugguraa ayyoo feete dhaqii laali gadi galtuu fi yartuu lammii keessaan dhabanii tiksee loonii godhanii darabaa galchuu wayya dhiira garaa waan qabne karraa saniin dammaqne hafuuftuuf kuttuu mannaa kophaa dhalachuu wayya booree malee boruun jalaluun ooluu. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo haalli Oromoof Oromiyaan kibbaa fi lixaa keessa jiru kana fakkaata. Oromoonni kutaalee Oromiyaa kan biroo keessa jiranis rakkoo Oromoota kibbaa fi lixa Oromiyaa keessatti mudataa jiru kanaaf akka birmataniif sagalee akka ta'aniif waan danda'aniin akka cinaa dhaabbataniif warraaqsa eegalames aga walabummaan Oromiyaa dhugoomuuf aga bilisummaan Oromoo mirkanaa'ee Oromoon kan isaatti abboomuun biyya isaa Oromiyaa keessa nagaaf bilisummaan jiraatu danda'utti akka itti fufan jechaa gara fuula duraatti ammoo akkuma milkoofneen dhimma tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo oboo fi iraarfama loltoota koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jirus odeeffannee kan isin biraan geenyu ta'aa turtii agammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa ani xiqqii dhugaa isaatii gulaalaan suur sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Mo'aabuu Baasina faana ture uumaan nama borii nu tolchinnaa nagaatti. Jajjabeetiyaa lubbuu wareegamtus dhiirummaa kan si galaafates diinumaa. Harbin ciisu naabbata malee ansinnisu du'een bada malee maafaan orma gabbaraa. Ofirraa keerroo wal bira jirra gumaadhii gaarii gumatu baasaanii deebisa ammaa sira bobaasa harbin ciisu naabbata malee ansinnisu du'een bada malee maafaan orma gabbaraa yaa'uudii naadhiigi ofirraa Oromoo wal bira jirra gumaadhii gaarii gumatu baasaanii deebisa ammaa sira bobaasa. Yoo harkaadha banshimalluu rasaasa qolaa jabeettii turoorri fama wonnoo dammaqee ni bookkisa kunoo bosona wonnoo dammaqee ni bookkisa kunoo bosona ifama dhumaa si dhibaa waan jarri odeessitu duruu kijibaa gachana bitaa qabatu eeboo mirguma mudhii irratti zinnaara maru eeboo mirguma mudhii irratti zinnaara maru yoo lammii garaan gubatu. Maalif callifta waliin falmi diduun sinfalu maalif callifta waliin falmi diduun sinfalu ifama dhumaa si dhibaa waan jarri odeessitu duruu kijibaa. Baddaan farda bitee ati gilaasha wadhitaa jarreen mala dhabdee ofii biyyan qabduumaa walitti nu dirqiyaa gantuu ati maqaanu yakkita haa ta'u tolee ni baafata gumaa boolleen gaachana sodaan qabu kumaaf fitila beerranta jira dhaloonni si jibbee ati silaa bara baraan nu kijibdaa kanarra quufne gidiraa kanarra quufne gidiraa. Onni amurraa ka'ee kilaashiidhaan diina waqaraa yaa maaloo iyya dabarsaa falmannu malee boru biyyaa nama godaansisa gochaan jara kana of eeggadhu ammaa walagarraa wanni solo
dabarsa yaa'oodii naabitti simalee dijinamaan tolu ormii ofeeggadhu ammaa walagarraa wanni walagaa ka'ee booda rasaasa qolata iyyaa maaloo iyya dabarsa sanyiin gootaa yoo du'e maqaan hin badu goota dhalata ofeeggadhu ammaa walagarraa wanni harargee ka'ee mancaadhaa lolee diina jira iyyaa maaloo iyya dabarsa jabaadhu oromoo haqa qabdaa rabbilee sibira jira ofeeggadhu ammaa walagarraa wanni kan arsii ka'ee baaleerraa galtuu kukuffisa iyyaa maaloo iyya dabarsa hundee diinaa buqqifna ta'uu diddu dhaloota boruu itti guddifna ofeeggadhu ammaa walagarraa wanni booranaa ka'ee gujiirraa qabeenya dhorkate iyyaa maaloo iyya dabarsa warqee fi albuuda oromoo saama diinni dhokate ofeeggadhu ammaa walagarraa wanni oromiyaa ka'ee gadoo jibbe gadaadha filate iyyaa maaloo iyya dabarsa maal abbaa kee asii qabda sitti garomoon akka dhiqate ofeeggadhu ammaa walagarraa iyyaa maaloo iyya dabarsa ofeeggadhu ammaa walagarraa